Si warra asirraa galee gara na nyaataan ijoolleen asirraa galtee gara na nyaatti dhugaa rabbii. Baay'ee gara na nyaatu. Wallahi. Jireenyi ijoollee. Wallahi billahi ni maraata. Ijoollee meeqan maraataa jira ijoolleen biyya namaatti galte. Maal jechuudha? Namni maraataa magaalaan galee. Ndee rakkoodhaa bara. Bar muniira namni akkuma utuu hin jedhee ibidda kana godhee qixxaatu ibidda bobeessee jedhee ibidda afuufee kun qoraan beekuun bishaan maal taate? Amma milishaa tokko beektaa hiriyaa wal godhannee amma kalee ganama irraa garraa fuulatti guruu eegale waan takka san goone. Mana matti natti fuula guure milishaan nagaa kaduma shiroo nyaannu. Anuma jijjiirame si. Amma biyya tana yoo rabbi gasi buuse maal agarte beektaa? Asumatti tokko wallahi billahi makiinaa Lexus Prado Rivo ofa fooqii qaba as keessa bira dhaabbatu qorqorroo bututa tokko akkanas baatu asumatti laal karabaattaa kana zaj itti gatee garaan kan dhibee deema tokko asumatti goggogee laala surree tana gamalee madaabaran deema tokko firiijii kana malee fakaadee deema tokko himatti maraatadha laal Esprit waan wayin jiraame waliin ganna qabu tokko mushakkala jechuudha. Mushakkala wayii bakka si cufa akkanumatti kun asumatti laal mandii kana osoo nyaata ruuza kana kun dhufee si kadhata haibatti kun hima shiroo nyaata kun shiroo san dhabee karaa gubaraata kun daa'ima qabatee deema kun maaliite kun makiina deema kun kiraanchiin lafa kan garakkatti maal jetta nama gangalchuudha gangalatu lafa kanarra dandee dhaabbatee hin ta'e waa meeqa agarta. Ammati biyya tana keessa biyya Saudi Arabiyaa amma takka biyya Afrikaa takka Jibuuti maa osoo maalumaa waa taatu namni yoo dhabee nyaata garaa hin yaadan laal biyya Itoophiyaan ta'in namni yoo dhabee waan biraatii mi nyaata garaa namni yaadu hin jiru bikka beete nyaata sawa lalaa waliif gala kanarratti Itoophiyaa ammoo nyaata siyaachisa Itoophiyaa tana keessa nyaata siyaachisa rakkoon guddaan nyaatu maa gosa nyaata rakkoon guddaan kana nyaata. Nyaata. Duuba biyya ilmi namaa nyaata garaa itti yaadu tana biyya itti dubbataati. Tun biyya itti an dhufu yaaqi dhiroo dhufu waan dhufu taa'eetiin jira wallahi taa'ee. Laannoo maaliif ni beektaa? Ani dhufin siin jedha garuu biyya kan ittoo xiqqoo dalagaa wayii qabaatte malee baay'ee wallahi hin dhufin. Si warri asirraa galee gara na nyaataan ijoolleen asirraa galtee gara na nyaatti dhugaa rabbii. Baay'ee gara na nyaatu. Wallahi. Jireenyi ijoollee. Wallahi billahi ni maraata ijoollee meeqan maraataa jira ijoolleen biyya namaatti galte maal jechuudha namni maraataa magaalaan galee ndee rakkoodhaa bar muniira namni akkuma utuu hin jedhee ibidda kana godhee qixxaatu ibidda bobeessee jedhee ibidda afuufee kun qoraan beekuun bishaan maal taate ifaa kurraas hin taane baran mallee kaawwaa ifaan galii fakkaate ijoolleen maal taate magaalaa matee sababta ifaan galuu torbetti takka 2 3 4 dhaaban bada bakka maal goota. Dhugaa sheetani warri kee gadi jedhee ibidda jala afuufee qixxaa godhatan akkasuma waan takka hin jijjiiramne amani wallahi billahi wal abdaani uf jibbita bakka yaani sammuu si tuqama waliin galtuun akka durii gadi bitee warra wajji waa warri maatiin kee nyaatu nyaadha jette lubbuun si nyaattu waan taateef kun lubbuun si abaaranii yoo asilan bilaashatti abaaree warraa fudhatta gandi guutuu si jibbaa'ee alaa galtee harakaata gootiin koortii isin jedhan. Ati garuu jireenya akka isi godhama singalu wanni martuun baay'ee si dhiba. Yoo rabbi laaffisee inni xiqqoo sanuyyuu warra duraa magaalaa guddate taate magaalaa keessa galan waa wayii sirreessan ilmoon tiyatuun ilmoo ala jirtuu natti galtanii warri wayii magaalatti waa wayii sirreesse kireessee fi kiraasii wayii ijaarattee algaaf dolbatti bittee akkamitti wannaa waayii gochi keessatti alatti osoo waa hin qabaatin. Zim jettee warratti gallaamu astaghfirullah. Warri kee kurraatii bobeeffata. Naaman. Qoraan cabsanii kun laga bu'ee kun battaa bu'ee kan godhee dalagatee. Duuba abdii keenya wayii si gaafatan na jakasi gamma. Amma namni biraa yoo naa hime na jakasi amma namni biraa yoo naa hime anamma irraan saddaqu nama biraa le'ennoo ati siin saddaqa maaliifi siin saddaqa siin amana. Ani tabaadiyyaa si himee muniira. Tole. Tabaadiyyaa si himne duba tabaadiyyaan baadiyyattiin deema mataa na garagalchitaa tabaadiyyaatiin maaliin godha baadiyyaan tabaadiyyaa maa naa himta dhabdi
baadiyaan inni magaalaa masan hojii nagartee amma ati banumaa mana ati amma ijaaradha jettu kun gaafate galte ulaagaalee guutuun qabumi. Sigale? Barin qabu ulaagaalee akkati barbaachisan hin qabu bar. Hin jiru. Hin qabu. Manuma kee kana tokkoffaa si jibbisiisa iyyuu mana amma warri si ijaare jiru kan agartee gaafa wakkatti agarte si jibbisiisa akkama jiraatee si jibbisiisa. Eessa bitaman isinoo carba bakka baate meedhaan kaa'ate xarafaa ijoolleen biyya arabaa birrii maal qabdii mana magaalaa keessaa bitatti. Xarafaa caraqaa bitanii fi dhoqqee dhiitara itti mana kee kammate ati mana 500 jaan bitan kana dhoqqee dhiitara itti bakka mana keetii bakka baate ma jedhati. Hin qallata yoo ta'e malee soba dubbiin kee hanga feete biyya namaa yoo turte jiruu biyyaa hin wallaahi si garagalti. Qaamni kee kun akka wayii akka fakkeenyaa qola boqqolloo sirraa ka'aa deemaa biibi. Maa ofii agarreemi si galee. Nuti ilaal rakkina hundaan gammallee biyya akkana maqaan nuti akka saniin babaajaa gadi hin baane. Se Finfinnee keessaa takka hin baane. Alhamdulillah. Osoo ba'e yoo tilmaame ilaal nan tilmaama. Warra ba'e beeka. Warra jireenya garagalte beeka. Abdi amma walumaa galatti shamarri Dubaay galtu Suudii deemta Suudii galtu Dubaay deemtuun kaatartuun kan wal jalatan laal akkatti wal jalatan hin jiru. Maal yoo dalagaa qabaattee magaalaa galte qofa kan jiraatu keessaa nan biyya galee ta'uu shamara Arsii fi Jimmaa ta'uu dandeettan. Biyya kan daraja gonfootateen dandeettu sun. Warri yoo biyya nama jirullee sirriitti qarqaarummaan beekamu sunumaami. Amma shamarri hargee akka dhuunfatiin dalagatti. Araddaa wayitti waa wayiin ijaaratti dalaguu dandeessi. Ijoolleen shawaallee warri shawwan aktiif waan ta'aniif durumaa waa wayii lafaa qabdi waan ta'eef. Wallaahi wanni akka shamara Arsiitii fi Jimmaa hin jiru kasaaran. Gaafa baada galtee warra biratti deemte warra bilaafisee malee. Argeen beeku kijibuun. Na cakasi ni dalagan nuti argeen ni cakasu sitti hima. Amma asirratti boo'in aboo khayrii dhaan minna rantuu neen istaghfirullah. Duuba maanta nama dhibba afuriif deema. Nama dhibba afuriif deema oduu isaan dhaggeeffatu. Amma tirii sidantaa isaanii itti dhaggeeffataniiti. Mee amma biyya namaa tana keessa turree walumaan turree. Haya biyya ambaa tana keessa ni hinta. Amma fakkeenya beekama akka furmaata ijaa nama furmaata ijaa. Warahmatullahi qorataa jirtaa bannaate baga dhufte biibi. Gaafadhu muniira. Qorataa walloo sanii ka gaafattisan. Qorataa san waan du'e saayyuun deengatta ijoolleen Arsii waan gaaratti uuma waan nama mukatti wannaa gosa ajjeefte saamu jira. Amma qorataa san inni kan inni san beekni siyaasa isaan beeka. Akkasitti duuba maanta biyya namaa tana keessatti duuna ammoo mee amma Saudi Arabiyaa tana keessatti fakkeenyaaf mustaqbalan qabnu biyya tana keessa sossoonee biyya biraa dhahinaan qabnu ilmaan finnee asii barsiifannee ilmaan keenya hojii teenyaan qabnu biyya tana keessa hanga yoomta teenya yoo qabruma teenya as goone malee namni maatii qaba ilmoo qaba ilmaa isaa kana keessa galee barsiifatee yeroo xiqqoo mi'aa haadhummaa agarsiisee ilmoo ifii tana ilmoon tee bar yoo ati hangam taffeete yoo masruufaa ooltee yoo ala teessee abdii bar mi'aa teen fuutu yoo si wajjin rakkattee ati wajji beeloytuma ilmoollee mi'aa tee si beeyti. Hanqayoom akkana jiru bikka bareedduu ciisuudhaaf nuti lubbuu teenyaaf waan bareedduu nyaachuuf hammaama bareedaa baanyoo bareedduu keessa shaawara bareedaa seenuudhaaf jiru Itoophiyaa kana dheessinee as teenyee raahaa goonee mee hanqayoom akkana kophaa jiraannaa raahaa goonee nuti. Laal kuni gaafii nama hundaati. Fakkeenyaaf warri biyya kanaa hin baane carra qabeessa. Baay'ee carra qabeessa warri biyya namaan arginu. Ammallee kan waa qabu, kan sammuu nagaa qabu, kan dalagaa nagaa beeku warra takkaasii hin baane. Warri biyya namaatii galee kun tokkoffa irratti jireenya biyya kanaa irratti gaafa gadi bu'ee inni jireenya argee jira. Fakkeenyaaf mana gaarii argee jira. Makiinaa gaarii argee jira. Jireenya gaarii argee jira. Dawaama dalagaa irraa namni beela argatu guutuu argee jira. Galii bareedduu argee jira. Warri biyya kanaa sun immoo waan duraan bakka hin gahin itti siqan malee biga deebanii hin beekan. Ati immoo takkaman deemte jireenya
injiraami jireenya foorjii doyii ka jaate turte. Jireenyi sun yeroo maafi malee faayidaa hin qabu ka biyya arabaa sun. Amma warri biyya kana yoo beeles yoo dhabees yoo argates gammachuu wayii qaba raahaadha sammuu isaa waan guddaa sana yaadu laala yaani si dhuftee deema kun injiraami. Adda olee buluun suutuma deema rakkoota kan qabu. Sigalee bar namni kamtuun beektaa jireenya kanama miidhu. Yoo bakka bareedaa wayii turtee bakka sanarraa gad deebite baay'ee miidhamta. Adaduma yoo ol deemtu qofa ka jedhan siigalaa deemu suutuma siigalaa suutuma siitaa. Amma fakkeenya birri ijoollee biyya arabaa kan itti fayyadamu nama biraati. Fakkeenyaaf siin jedhama fakkeenyaaf nama itti fayyadamu wayi obboleessa wayi warra naamin akkanu tan xiqqoo si yoo jaarsi heerumtee jaarsa fayyaa qabaattee jaarsi waa gadi godheef malee bilaashuma jarri fakkeenyaaf. Jarri immoo itti fayyadamaa deeman magaalaa oolee qotiyyoo naggaadee oolan naggaadee waa wayii birrii qabataa lafa qabataa bakka barbaade lafa bitataa suutuma akkasumatti deemee wayii ragaa. Ati jireenya kesan keessa turtee gaafa gad deebitee kana agarte sitti ulfaata kun kijibaa miti waan arguu teessan. Anama bakka itti dhal'isan wallaahi wa billaahi hin taa'u naman. Bakkeen itti dhal'isan anama fakkeenya ijoollee gammoojjiti. Sirkaan gammoojji dhaladheemi bakka san wallaahi billaahi hin taa'u. Hin du'a malee hin taa'u. Warri bahee warri Saudi Arabiyaa taa'ee gad deebee akka san jiru ilma namaa hin fakkaatu. Sammuutu qaba waan ta'eef. Sigalee. Kana oguu namni soobesiyaa. Kana hundi keessan waan agartan yoo rabbi isin laaffisee injiraami yaa namni biyya arabaa taa'ee dalagatee wayyaa'ee hin jiru sanuu warra tiimii. Amma fakkeenya warri siltee kun xiqqoo isii faayidaa qaba. Shamarri siltee akkuma walitti dhiyaattuun gaafuma galtuu nama 3-4 taatee walitti birrii qabdee buuftee dalaga irra galti. Aslan namni gaafa biyya kanaa bahu ijoolleen yookaan ijoolleen sabni biraa birrii dalagaa ittiin ka'u qofa barbaade malee waan biraa san barbaachisu. Namni keenya dalagaa biyya dalaguu irra hajaan qabu. Mi amma abdii dhaggeeffadhu na dhagee amma haasoyte iddoo haasoyte hara firmaata ayyaana birri meeqa waan qabaadde birri meeqa waan qabaadde dalagadhamma biyya san dhaqee. Fakkeenyaaf ammati magaalaa Finfinnee keessatti dalagaa bareeda dalagatuuf miiliyoona 2 yoo qabaatte mana bunaa bareedaa kan nyaata minaamin waan akka saandusha shoormaa porostii qabu ni banatta. Miliyoona 2. Yaa. Kiraa kafalee meeshaa isaa guuttadhee miliyoona 2 qabaatanii dalagadha jechuudha. Kiraa baatii 6 ofirraa cuftee kursii fi meeshaa mana keessaa waa hunda cuftee miliyoona 2 mana nyaataa bareedaa gabaabaa xiqqaa sanii banatta. Wallahi kastana mal kabare ay miliyoona 2 oy mal kabare usin dele seasonin dufa. Ya. Emban. In dalagatta sani. Wallahi kastana bare dare duba miliyoona 2 namni biyya arabaa kana keessa taa'ee miliyoona 2 qabu jechuudha. Maal san birrii qabaachuu uffatin nama murteessan nama. Laal nam dhaggeeffadhu. Waysi maallaqa mama miliyoona 2 qabaachuu ni dalagattaa jette. Waan takka beekuu qabdu jira namni keenya kun aggada seenu. Miliyoona 2 kanaaniin dalagaa osoo hin taane bootaa takka meeqanama waan nan dalagu anaa beekan. Anamni ishee manuma qofaa harkadhu kiraa manaa manni kuni kiraa manaa manni hanga kuni meeqa fakkeenya baatii jameeqaan cufa. Sanbooda hisaaba anaatutu galiiti jawaan na baasuu fi waan hin dalagu sana anaatutti beekata waan na barbaachisu anaa beekata kiraan manaa qofti meeqa kiraan manaa qofti meeqa baatii jawteela sana. Fakkeenya baatitti 50 ta'uu danda'a kiraan manaa bakkee murteessan bakka gabayaan jiru haga baatiin 80 50 40. Kan ammoo sanuu waan baatii 6 kafalta firra. Sigalemi. Ati dalagaan nyaanni ati gootu sun ruuzni ati gootu fi nyaanni ati gootu sun okee taanaan hojjetaan mootummaa fi qeerroon dhufee si biraa nyaata. Fataa jedhee sirraa nyaata. Aboo obboleessa kiyya ani takkaa quraana qara'een beeku quraana islaamaan qaraane takkaa quraana harkaan katabanii qaraane ani qaraatiin tiyya nyaata umrii tiyya tana guutuu eegaan amata 13 irraa ol ka'ee
faranjiin akkamiin nyaatti, Oromoon akkamiin nyaatti, Anfariin akkamiin nyaatti, Soomaaleen nyaata akkamiin nyaatti. Kana hundaan baradhe. Kana hundarratti yoon achi deebi'ee qaama qalbiin achi deebisee dalagadde. Gabbayee jidduudhaan nama beelee ilaalee ol deebi'eetiin dalagaddaa beekadu jiru nama rakkoo jiru ilaalaatiin dalagadde. Nama alaa rakkoo jiru. Yoo achi gad deddeemtee nama rakkoo jiru agarte deebitee akka dalaytu si goosisa. Beeteema sigatti mijacha kiyya kun nama dalagaa hin qabne nama miskiina nama rakkate deddeemee to'adhee dhufee suuqadhee beelatan dheefaaf waan hin hojjenne hin qabu. Waan hin hojjenne hin qabu beela dheefaaf rakkoo dheefaaf jechuudha. Asi suuqadhee taa'insi kiyya kun hin jiru ciqilfadhee taa'uu kana dhiisee siigaltee maallaan janii dhiisee mataa kana kana gululachuu dhiisee asirratti ol deeffadhee shiita kiyyas keessa suuqadhee siigaltee ani feemasa ani tiiktooki ani abdiin beekaa abdiin na beekaa itti dhiisee hujii tiyya qofa irratti hulbata lubuus qaywwatii godhuus dokkee shuroo isinii godhuus markaa isinii godhuus suuqadhee yoon dalagadhee fi keessaan mombahu maallaan jedhi itti dhiisee dalagaa tiyya malee. Ni baata. Dhibbaan dhibbatti baata. Bakka. Amma. Bakka. Sirriitti. Amma fakkeenya nu boolee Mikaa'el deemna. Warra dhaqnee achi laaffisoo faa nyaannoo barbaanne. Maali warra beekee jiruuti. Sigaleemi. Achumatti hulbataa fi laaffisoo fi nyaatuma agartee sana nyaatan kan dalagan jiroo maali hin deema kun. Nama kennatu nama hin qabne magaalaa kana keessaa fakkeenyaaf ati yoo nama qabaatte nama bakka wayii si beeku bakka dalagaa kallattii dalagaa si qabsiisu qabaannaan ni dalagaa. Sigale. Warra Finfinnee jirtan. Birrii qabaatu. Dhaggeeffadha. Oromoo warra Finfinnee jirtan as jala jirtanii. Naakireessa bakka bareeddu hoteela naakireessa nyaata isin feetaniin isiniif godha laal nyaatuma kana qofa nyaata 2,000 ol hin beeka nyaata 2,000 ol rabbiin na shaahide ni beeka. Hulba maraqiin beeka, hulba bilaashiin beeka, marqa arsiitiin beeka, shooroo harargeetiin beeka, kitfoon beeka, qaywwatiin beeka, shubbushaakkiin beeka. Wahuma isin goota paastarnaa makarooniin beeka, ruuza qabsaan beeka, iskuddaa karisiin beeka, isku jallisoon beeka, waa hundaan beeka. Naakireessaa dhufeetiin dalagadda biyya namaa daddabeetiin jira. Wallaahi bareedina keenya kana ilaalina ukkaamamnee taa'u jira, rakkannee taa'u jira. Biyya sana keessaa galuun fedha abdii. Hiraar natti nimi nama boodaan. Hin fadhu. Wallaahi. Hiraarii miti. Natti nimi. Hiraarii miti. Nama kennatu dalagaa bal'ina sitti himu. Akkaataan guddina kennaatii fi akkaataa nuti itti guddannetu iyyuu baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaadha. Tokkoof irratti namni kenna wal guddisuu akkan barbaanne beektami. Hin danda'u namni kenna ka wali karaa'ullee wal nyaatu wal saamuu. Waa irratti agartee sisi nam tokko sisi nam bakka sima miidha beekta. Garuu ormi wal fayyada kennammoo wal ama. Bara amma fakkeenya naannoo jiru kan Finfinnee ijoolleen biyya Silxeen biyya Riyaadiin turte tuyyuu asi galtee mana nyaataa akkan qabdi nama 3-4 taatee banattee walii galtee. Laal mandii mana jaraa ol settee qabsaan nama 5 taataani. Asirraa namni wayii barata jeetii yaadaan. Gaaf tokko biyya teenya keessatti warra tokkootitu warra samtira keenyaa gosa teenyaa mana daabboo banatan mana shaayii mana daabboo banatan gurraattichi tokko biyya biraatti dhufee mana daabboo mana shaayii banate sigalteema osoo Oromoo sanirraa mana daabboo fi shaayii san Oromoon irraa bitatte ijoolleen mana jimaatuun ganama subii gisee akkasii gadduuddee namuu akkasii gabbee akka jiru dhaqaniiti mana guraa keessan seenan dhaggeeffadhu mana guraa keessan seenan. Sila akkuma akkasii gadduudanii dhufanii mana Oromoo san seenanii achii nyaatanii achii dhuganii namni keenya kun hangam takka akka guddatu. Guraattichi bakka biraatii fe'atee dhufee mana kireeffatee dalagatu sun amma keenya sun ilmi adeera keenyaa suni mana isaati dachii isaati. Guraattichi immoo dhufee cina kireeffate mana daabbooti. Mana daabboo Oromoo sanirraa nyaachurra mana daabboo guraa keessan nyaatanii guddisuurra caala nama keenya irratti. Bikki tuni maaliif laalamuu dhabde namni keenya maa waliin guddifne. Ina sitti anam sitti fakkeenya waasi kaasu. Tokko farratti namni Gondar Goojjamii Guraagee Dabuubii jinni dhufu Oromiyaatti tokko farratti mana kireeffataami. Mana nyaataa kireeffataa bara. Sigaleemi. Namni kenna akka rakkoon jaraa tokko farratti namni kenna karoorri ijaan nama kenna magaalaa galee mana ijaaruudha. Tokko
qofarratti durummaan kan itti fakkaatu nama kenna waan biraan sayid. Sigalee magaalatti hin galaa akka badee dachi wayii waggaa lama taa'ee hin bitti. Ammallee asiin gargaaraa warra gargaaraa kan tayaa kan balleessaa kan nyaatamaa kan godhaama goote irratti ammallee kaf gootuu hin dhaabdi. Ayam shee isii mana ni ijaarataa jennu namni mana ni ijaarataa jennu. Ijaarate fakkeenyaaf magaalatti mana ni ijaara. Ilsheeppii kana dhagaan dha'ee kaan godhe simintuun gara fe'e ijaare xat godhe geesse. Yoo biratti dalagaa hin qabaatin birrii feeten gali wallaahi billaahi jireenya jibbisiisan amati. Mana san nyaatta. Mana santu galii sii qaba waa takka siin godhuun amati. Mana ni qabda saa'ee dhuga. Mana ni qabda garuu dalagaa yoo ittiin qabaatin magaalaa feete. Namni qalbii qabu yookaan dalagaa mana kilaasii wayii birree 3-4 kireeffatee dalagaa mana guddaa san gurguree dalagaa eegalee mana keessa bituu danda'a. Namni kennamoo xiyyeeffannoo isaa mana ijaaratudha. Mana ijaarattee mana dalagaa itti qabaatee mana san keessa teessee mana san nyaatta maas si godha. Garuu ormi biyya biraatii dhufee kilaasii qarshii 3-4 mana dhoqee kireeffatee birrii guddaadhaan bakka dalagaa kireeffatee achitti mana nyaataa banee mana dhugaatii banee dalagatee gaafa waggaa 2-3 mana biyya feetti magaalatti mana ijaarata. Osoo biyya namaa hin deemin. Kana keenya amma warra yoo garallee mana ijaaree amma fakkeenyaaf namni mana qabu mana ijaaree makiinaa bituu hin danda'u. Hin baraatte makiinaa borkuutu jedhin nama kenna. Makiinaa borkuuftee qilettartuu marattee mana gurgurtaa mana kanaa ijaarattee bakka mana san hin zozzooraa waa fedhe karaa baala biraa kutaa kan bira deemtee yookaan bishaan nyaataa kabiraattu keessa gala jechuudha. Kanuma jeetiin jiru dalagaa yoo hin beekin birrii qabaatteen si hin fayyadu. Namni fakkii amma